Ashama harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota koo nagaa keessanii nagaa kooti waaqayyoon haa galatoomuu. Nagaa kiyyattaan suudhaan akka kunoo argitan immoo viidiyoo gabaabduu tokko qabadhee isinii dhufee jira. Hanga xumura viidiyoo kootti na wajjin turaan afeerraa kooti. Warreen chaanaalii koo faaraa taatan chaanaalii kiyya subscribe gochuudhaan gara maatiitti dabalama. Warreen immoo maatii nuuf taatan galatoomaa galanni keessan guddaadha nuuf jiraadhaan isin jedha. Egaa akkuma suurarratti argitanii wantoonni nu barbaachisu wantoota kana jechuudha. Akkuma beekamu abishiidha. Abishiin mataa keenya kan rifeensa keenya nuuf guddisuudhaaf akkasumas caccabinsa rifeensa keenyaa dhorkuuf gahee guddaa qaba. Akkasumas immoo aloe vera yookaan immoo argeessa jedhama miti laata yoo dogoggoruu baadhe. Innis gahee guddaa qaba. Akkasumas illee viitaaminiin kan badhaadheedha. Viitaamin E qaba. Akkasuma eeggiin illee jira kan killeeni akkasuma kastar oilii sansilkii wantoota asirratti argitan kana bakka tokkotti hin hojjenne rifeensa keenya akka guddifnuu fi akka kunuunsinu nu gargaaru jechuudha. Egaa kallattumaan gara hojiitti osoo hin darbiin dura wantoota isin argitan kana keessaa wantoota mana keessan keessatti itti fayyadamtan yookaan immoo wantoota mana keessan keessa jiran itti gochuu ni dandeessu. Akkasumas immoo aloe vera fi abishii qofas gochuu ni dandeessu. Akkasumas eeggii fi abishii qofa gochuu dandeessu. Akkasumas wantoota asitti argaman tokko tokkonis fayyadamuu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf wantoota sasalphaa wantoota naannoo keenyatti argaman irraa akka fayyadamnu abdii guddaan qaba. Zayituunii damma itti naquu ni dandeessu jechuudha. Wantoota mana keessan keessatti argaman kanatti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Gabaabumatti wantoota gatii baay'ee nu hin baasifne mana keenya keessatti kan argamu jechuudha. Kallattumaan hojii isaatti hin ceena. Kunoo bishaan xiqqoo ishii ho'etti ni naqanna daqiiqaa 15 hanga inni bishaatutti ni hiikna. Daqiiqaa 15 erga hiiknee booddee hanga qorruttis teenya daqiiqaa 15 keenya goodarra. Kunoo akkana ta'ee daqiiqaa 15 booddee wanni aloe vera keessaa baasee jeelii isaa jechuudha. Kunoo abishiis immoo hafeelee haala kanaan isinitti argama. Haala kanaan hafeeleera. Bishaan isaa keessaa gannaquu hin qabdanii. Bishaan isaa keessaa gannaquu hin qabu jechuudha. Haala kanaan walirratti wal keessatti ni maktu jechuudha. Haala kanaan kunoo sasqobaa baaseera. Haala kanaan qubaa baasee jira. Isaan kana hunduma isaayyuu wantoota duraan isinitti agarsiisu hunduma isaayyuu akka qopheeffattaniif wantoota kana isinitti argamu hunda isaayyuu immoo daaktuu kan bilendarii keessatti naqxanii hunduma isaa miksii waliin gootanii ni daakkattu jechuudha. Sirriitti daakamuu qaba. Habishiin ni furdata. Amala furdachuu wayii qaba. Seeraan dhangala'aa rifeensa keessaniif ta'utti naquun dirqama keessan ta'a jechuudha. Seeraan bullaa'uu qaba. Abishiin seeraan bullaa'uu qaba. Akka argitan daakadhee fidadhee jira kana fakkaata jechuudha. Daakee fidee jira kana fakkaata. Mee dibadheen sin agarsiisa. Akka argitan kunoo dibachuudhaaf qophaa'ee jira jechuudha. Baay'ee namatti lallaafa baay'ee soofti kan ta'edha. Ani rifeensa kiyya hin filu akkasumatti hin dibeen erga miicceen booddeen fila. Maaliif amala caccabu amala ciccitu waan qabuuf jalqaba otoo filuu baattanii dibdanii erga miiccitanii booddee filtanii baay'ee filatamaadha. Haala isinitti argamu nan dibadha jechuudha. Sirriitti waliin gahuu qabdu jechuudha. Sirriitti wal geessistanii itti sukumuu qabdu. Haala kanaan sirriitti dibattu. Erga dibattanii booddee sa'aatii tokko hanga sa'aatii 2 jidduu tursiistanii ofirraa ni dhiqtu jechuudha.